Hayyee hundi keessanuu akkam jirtu nageenya waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa an barsiisaa Baayisaa Fiqaaduudhaan jedhanii Yuunivarsiitii Boongaatti barsiisaa kompiitara saayinsii fi saayinsii kompiitaraati. Afaan Oromootiin yuutuubii irratti dhaloota qubee kan afaan Oromootiin waa'ee kompiitaraa fi kompiitaraan wal qabatan hunduma isaa isin barsiisuudhaaf qophii keenya xumurree amma as bahaa jirra. Yeroo dhiyootti Bitiriqaa Tiyuubiidhaan nu eega. Bitiriqaa Tiyuubiidhaan. Bitiriqaa Tiyuubii like, share, subscribe godhuun dagatina. Yeroo dhiyootti barattoota high school, elementary, university dabalatee akka isaaniif ta'utti akka isaan madaalutti yeroo dhiyootti qophoofnee dhufaa jirra. Qophii keenya xumurreerra. Isin immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Wal gargaarree afaan kanas haa guddisnu, dhalootas haa barsiisnu.